Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota obboloota koo biyya garaa garaa teessanii viidiyoo kana daawwachaa jirtan ana obboleessa keessan Abdii Geetaachoo Abbabeeti. Inni immoo Anwaar jedhama. Kun immoo obboleessa Anwaar Toofiq jedhama. Isaan immoo haadha isaaniiti. Haadha Toofiqiif haadha Anwaari. Anwaar jechuun immoo yaadattu waggaa kana deeggarsa garaa garaa walitti funaanaa fi turree jirra. Deeggarsi nuti gochaa fi turreen hospitaala specialized university Jimmaatti yaalamaa dhaqee isaan dadhabanii riifarii gara eessatti godhame gara hospitaala Baalchaa magaalaa Finfinnee jechaadha. Gara Finfinneetti deemee garee ijaarree aniyyuu garee WhatsAppiidhaan ijaaree deeggarsa garaa garaa karaa obboleessa isaa Anwaar kanaan akkaawuntii Anwaar maxxansinee karaa YouTube'itiin karaa Facebook'itiin deeggarsi garaa garaa godhamaa fi tureera. Sana booda osuma haala sanaan deeggarsa gochaa fi jirru gidduutti anis gaan beektu nan hidhamee deeggarsi sunis addaan citee osuma yaalchisu gara qarshii 300,000 olii jechaadha. Deeggarsuma sin gootanii jechaadha. Mucaan kun osuma yaalamu maallaqni dhumee homaa fixanii qarshii dhabanii magaalaa Finfinnee hospitaala Baalchaa keessaa bahanii magaalaa Aggaarootti deebi'an jechaadha. Aggaarootti deebi'anii osoo yaalan argatiin haala kanaan jiraachaa ture. Kan inni jiraataa jiru akkuma isin agartan kun fincaan tuubboodhaan kan inni fincaa jiru jechaadha. Anwaarri Toofiq jechaadha. Tuubboodhaan fincaa nyaata inni nyaatu kan inni nyaatu kunoo kanaan haala kanaan jechaadha. Sirinja kanaan iyyuu afaanitti kaa'amee obaafama jechaadha. Kan inni dhugu maangoo kana dhuga jechaadha. Viidiyoo isaa duraanii argaa turtanitu baay'een keessan karaa YouTube karaa peejii kootii maxxansaa tureen jira. Madaadha dhagni isaa kulliin madaadha jechaadha. Baay'ee nama gaddisiisa nyaatan fudhatu. Suuraa isaa duraanii viidiyoo kana waliin attach godhee isiniif maxxansaa. Mucaa maal fakkaatu ture jechaadha. Guyyaa keessa akkas ta'e rukuttaadhaan kan inni akkas ta'e sammuusaa mataa kanadha kan inni rukutame yeroo jalqabaa jechaadha. Mataa kana rukutameeti kan inni akkas ta'e bal'inaan waa'ee mucaa kanaa bal'inaan obboleessi isaa Anwaar nutti hima. Itti aansee immoo haati isaa as jiru waan ta'eef waan jiru nutti mee haala isaa walumaa galatti gabaabsii nutti himi ati. Egaa galatooma rukuttaan isaa inni duraanii jechuudha. Kun gara kanaan asii kaasee amma asitti rukutameera. Kun qabee mataan qabu laafuun jechuudha. Naannoo kun eegga yaalamee jechuudha. Eegga yaalamee waggaa 2 ture booddee jechuudha. Karaa funyaan kanaan wanta akka bisaanii dhangala'uu jalqabee wanta akka bisaanii yommuu dhangala'uu jalqabu hospitaala Jimmaatti deebi'ee dhufee yaalamee gara Finfinnee dhaqee yaalamuu qabda. Miidhaan kee cimaadha. Sammuu kan kee keessa yaabaa jira wanta akka bisaanii kun jedhamee yeroo sana humna hin qabu ture. Maatii isaattis hin himne hin dhoskeenye jechuudha. Doktoroota speeshaalaayizdoota duraanii gaafatee miidhaan kee cimaa waan ta'eef hanga biyya ala dirasiisi geessuu danda'a jedhee innis bakka abdiiruma kutatee otoo manuma qophaa taa'ee dhukkubsataa jiru jechuudha. Ollaan nutti himani bakka mucaan kun isin osoo dhoksu qophaatti du'aa jira jedhanii anis achumaan dhaqee maatariinis dhaqee Bisi adaraa dhuma jennee kadhanneen bakka maallaqnis barbaadamee gaafannees liqeeffannees haa ta'u dhaqee ilaalamee osoo jennu torbeen mucaan kun jechuudha of wallaalee kufee ji'a 2 jechuudha eeggii dhangala'ee dhume achumaan kufee achumaan battaluma sana hospitaala Aggaaroo geessinee hospitaala Aggaaroo halkanuma sana Jimmaatti dabarsee Jimmaa achumaan gara Finfinneetti dabarsee Finfinnee irraa fudhannee immoo jechuudha hospitaala Yordaanos kan jedhamu geessinee irraa akkuma duraan sitti mee turtii guyyaa 12 booddee jarri humna jaraatii ol taanaan Baalchaa geessinee Baalchaan kun akkuma argitan kana jechuudha. Kun qabee mataan qabula kun. Bakki kun tortoreera jedhanii. Bakki kun tortoreera. Nyaatamee dhume? Nyaatamee malaa naqateera dha. Infekshinii uume malaa naqateera. Kanaaf funyaani walitti qaawwee dhangala'aan sammuusaa keessa jiru bahee dhumeera. Kana jennaan sammuusaa kun bahuu qaba jedhanii. Malaan sun bakki tortoree malaa suni bahuu qaba jedhanii akkuma argitan kana battaluma sana opereeshinii godhanii asii kaasanii jechuudha. Kun amma kan argitan kana qabee mataa hin qabu. Osoo akkana al tokko jechuudha. Yommuu mataan inni dhiqqifatu mul'ata. Keessaa baasanii egaa jechuudha mucaan
akkuma argitanu asoo hin danda'u socho'uu hin danda'u kunoo akkuma argitu kun jechuudha yommuu opereeshinii ta'u kana ta'u jechuudha asiin uramee jennaan asiin hafuura baafataa ture jechuudha. Yeroo kun opereeshinii ta'u moo? Yeroo opereeshinii ta'u maaliif furtan jennaan funyaaniif afaaniin hafuura baafachuu gatii hin dandeenyeef asiin urree jedhanii asiin uramee oksijiinii fudhataa ture. Harki isaa illaamshee moo maal ta'e? Kunoo bakka akkuma argitu kunoo. Ayi maaloo. Kun jechuudha reeffi qindeessee kan maaluu danda'a. Kunoo laa kana arguu dandeessa jechuudha. Maaloo. Kunoo miilli isaa jechuudha. Nyaata immoo tuubboodhaan asiin tuubboon funyaaniin galee amma garaachaatti jechuudha. Wanta akka mooqaatu kennamaafi akkuma duraan sitti hime jechuudha. Egaa hamma kana darasii yommuu turu iddoon madaa kunoo. Irraan fuudhin madaa sarara. Madaa sarara. Kun daayipariidhaan jira jechuudha. Diqqa karaarra gatee jiru ennaan yoo boolii ba'e jennee. Daayipariitti keessanii? Daayipariitti keenya malee jechuudha. Madaadha kun. Hospitaalatti yommuu fincaansaa kun hin boorata argite. Yommuu booratu hin boorate jennee itti agarsiisna. Akka argitu laa kun jechuudha. Kun bakka kana argita laa. Bakki kuni asiin infekshinii uumee jennaan jechuudha. Achiin baatu asiin uramee jennaani asiin fincaa ture. Asiinis osoo uramee jiru achiin fincaan dhufee jira rakkisee jennaan maaliif akkas ta'annaan fiinya isaa dhiphoodha jedhanii achuma kana hodhanii ammoo sanatti deebisanii yeroo baay'ee jira rakkisaa asittis nu rakkisee jennaan hadhaa kana yura kan xiyyeetti keenya malee jechuudha. Haayilaandii urreetii jechuudha. Haayilaandii itti keenyee yommuu fincaa'e baasnee gannaa kana jechuudha. Subhanallah. Eshi egaa baay'ee akkasiin mucaa kana faana taa'aa jirtan akka obboleessa takka argaan jira. Amma jechuun danda'u rabbi isiniif fayyisu. Mee baasii hangamii baastanii mee achitti hospitaalatti? Hospitaalatti egaa akkuma qabatamaan jechuudha wanti nu darra sanyii qabu hospitaalichatti baasne jechuudha. Kuma 300 oli jechuudha. Garuu immoo mucaan kun jismii isaa madaadha maali nyaata barbaada gati jedhani fennaan foon illee dirasii jechuudha. Foon binnee daaknee maashiniidhaan jechuudha. Akka mooqa kanatti kenninaaf jechuudha. Dirqama pirootiinii barbaada waan ta'eef. Wanta akka dhadhaa kana waan akka dammaa kana intini daakuu mooqaa intini filatamaa waan ta'e adda addaa jechuudha. Binnee akka inni cimina argatuuf hospitaalichi nyaata gahaa ta'e unkaan isa dhukkubsataaf miti fayyaadhaaf waan gahaa ta'e hin kennu ture bakkeedhaa bitaati kennaafi jedhamee jennaan waan adda addaa binnee kennaafi. Amma kan isin baalcharaa deebitaniif akka bilbilaan natti himteetta hanqina maallaqaa isin mudateen nan deebitan namni biraa namni isin gargaaru hin jiru miti? Achitti bakka erga deebitanis erga deebine bakka amma warruma si bilbilanii sitti mansanatu amma na gargaaraa jira jarris immoo hatattamaan gara hospitaalaatti deebi'uu qaba jedhanii hospitaalichis immoo jechuudha. Guyyaatti qarshii meeqa kaffalaa turtamee hospitaala sana keessa? Hospitaala sana keessatti yommuu ICU turu ji'a 3 keessatti jechuudha. Guyyaatti birrii 3,500. Guyyaa tokkotti? Guyyaa tokkotti jechuudha. Nyaata keessan malee jechaadha. Nyaata keenya malee bishaan dirrasiin bitaadha. Bishaan illee. Dhabbina afaan mucaa kana fudhee hospitaalaa bahee kudha furee tokko keessa kan jarri birrii 1,100 10,10 meeqa fidaa yoo kana fiddan malee mucaan kun as turuu hin danda'u dhabaa jennaan. Xinnaan atti manii sanyoo fudhuu bayinaan jedhan. Naanan akkanatti fudhee bahee yaabdii kan koo. Ammas rabbumaa wajjiniin ilmoo koo naa fayyisaan isiniin jedha balaan ilmoo koo mudate isiniin mudatanii anaa isaanis narkaa badeera sammuu isin qabu ilmoon kan koo nama akkanaan turre toofiqoon koo nama akkamii turte akka kana taatu mana biratti uffatan qayyaratu toofiqoon. Isiniin jedha balaan ilmoo koo qaqqabe isiniin qaqqabin yaa ilmoo kan koo barakaa shaaruu raamadaaniin balaa jabaatirraa rabbiin salaamaa sina baasuu hunda keessanuu yaa ilmoo koo naa fayyisaa rabbii wajjiniin isiniin jedha kana caalaa waa tokko haasa'uu hin danda'u abdii koo. Tole egaa dhageessanii jirtu waan haati
Toofik jedhanii mucaa kana suuraa isaa gara yuutuubiitiin yeroo maxxansaa ture gara feesbuukiitiinis suuraa isaa yeroo inni fayyummaa isaa maxxansaan ture mucaa maal fakkaata ture qeerroo ajaa'ibaa ture mucaa bareedaa ture. Adaraa rabbiif jecha kan obboleessa qabdan obboleessa keessan ilaalaati kan ilmoo qabdan ilmoo keessan ilaalaati kan dargaggoo taatanii bor ilmoo horachuuf jettan immoo maqaa ramadaana kanaatiin isin gaafadha adaraa deeggarsa barbaachisu akka gootanuuf gamanumaan isin gaafachuu barbaada garee WhatsAppii hiniina garee WhatsAppii nu sanarratti lakkoofsa akkaawuntii Anwaar kan obboleessa isaa isiniif maxxansina lakkoofsa Anwaar isiniif maxxansa lakkoofsa obboleessa isiniif maxxansa kan Anwaar jechaadha kanaafuu deeggarsa barbaachisaa ta'e akka gootanuuf amaanaa isiniin jechuun barbaada obboleessa keenya kana bira rabbiif jecha akka dhaabattan adaraa Islamummaa adaraa Oromummaa isiniin jedha ulfaadhaa jazaakallaahu khairan rabbi isin irraa jaalatu galatooma.